جرى نمي أستاذة كان لقيفني ولد بنا واحد دكتور أبي الراوي شو بربادة جرى نمي أستاذة سندرة والله وبالله أنا فارسي بلامتي فارسي بلا متسين كابينة تكان اللي هدنو تكان اللي هنقبو تكا كابينة تكانو والكوبان كابداني أك جراتا تقوت هم أرجع أكا جراتا تقوت يادك الندى دكتور أبي أحمد بيتين تنكيست لولي ميكو سوجرو لولي ميكو توجرو تو هجتات نينجر واحد دو هجته أكو وان كان أنا لك أوفتيسني كبدا أسديبي أكبالت أموتو أكبالت مو إثيوبيا كيسا بالي وان أدى هجته ومني بالي هي nyaachisuu malee nyaateen beeku jira nyaateen beeku kana waliin beeyna yeroo hedduudhaaf ummata baale jira hojjetamaa ture mootummoota kamuu keessa iyyeen kennuu malee isaaf kennameen beeku isaaf takka argateen beeku akkana ummanni baale kun siree hedduu ispaaltiin agarree isin takkaa jettan wallahi ispaaltii dhugaadha ummanni baale ispaaltii yuu kan argateen beekne inni wata deemu arge malee ispaaltiin agarre iyyeen beeku irra walii galla ispaaltii asin amma agaafraan dalagamee waa beebu agaafraan dalagamee asin kunoo kaata beeyta waa beelleen darbe Ayye karaga saraka itti jiramu karaga saraka kan darbe argeen beeku kanuma duuba jijjiiramni addaa kan inni fide kan isin faarsitan kana ummanni argeen beeku ayye argeen beeku kana walii galla kanaaf Dr. Abiy Ahmed wanni inni dalage waa guddaadha waan guddaa san nu hima waan addaati wanni dalagame maal hojjete sawweena kana yoo dhayte jallisii addaa misooma jallisii addaa kaagam gahu akkasitti qaban ummanni barana irraa dhugaatiin hin bahe ayye keessatti akkas dalloomannaa kanaan akkas dalloomannaa keessatti akkas ummata kanaaf waa wanni ummanni gammaduuf wayta dhugaa agarre yoo dubbanne faarsee bulaan jedhina waan ummanni gammaduu fi waan addaa baalee roobeedhaaf ta'e Itoophiyaa keessayyuu waan addaa muummeen ministeera Itoophiyaa waan addaa Itoophiyaadhaaf godhe kanaaf ummanni baalee garmalee gammadaa jedhan jarana naa qabadda jarana ustaaza kiyya rabbii kee sodaadhu rabbii lamantaa inni itti amani waan addaa jette sana naaf idi rabbii jedhi ispaaltiidhaa miti wanni ati naa kaaste rabbii jedhi lammaffaani misooma jallisiiti misoomni jallisii waan gaariidha eessa geggeeffame ustaaza misoomni jallisii eessa geggeeffame misooma jallisii waa'ee dalloomannaa kan isin kaastan kan sawweenaa sanillee naa ergaa piliis laaluun barbaada waan addaa akka ajaa'ibaatti milkaa'ame piroojeektii guddaa akka Itoophiyaatti kan baaleen argatteedha jarana waa'ee dalloomannaa isaan kaasan ustaaza waa'ee dalloomannaa isaan kaastan dalloomannaa ana caalaa waan beektan natti hin fakkaatu tarii baay'ee kee deddeebitan ta'a ani garuu dalloomannaan biyya dhaloota kiyyaati ani dalloomannaa qajeelattiin keessa beeka misoomni jallisii atin har'a nutti himuu barbaaddu ustaaza dhiifa manaaf godhi isin jechaan haasa'u siin jedhaan haasa'a misoomni jallisii addaa dalloomannaatti geggeeffame kan isin jettan misoomni jallisii dalloomannaatti kan dhaabbate bara xaaliyaanii keessa Haila Sillaaseen bahee xaaliyaaniin gaafa dhufte waan addaa biyya Itoophiyaatiidhaa fi xaaliyaaniin goote keessaa tokko misooma jallisii dalloo keessattuu warri baalee cunqurfamaa waan ta'anii fi jarrillee yeroo sanatti ummata ofitti qabuu waan barbaaddu fi misooma garaagaraa isiin milkeessite keessaa tokko dalloomannaatti kan adda ta'e bishaan bakka adda addaatii walitti qabdee magaalaa fi baadiyyaa keessa akka ajaa'ibaatti deemee uummanni sun akka ittiin jiraatan kan godhe Oromiyaarraa bakka adda addaatti biyyi sun badhaadha taatee kan itti galan Oromoo Shawaa jira Harargeen jirti bakka adda addaatti uummanni keenyas kan ittiin badhaadhe misoomni jallisii gaafa sin himtan sunini kan dhaabbate bara xaaliyaanii keessa dalloomannaatti maabiraatii kophaatti ifaa akka galfatan laga isaan jala yaa'urraa kan godhani yoon irraanfachuu baadhe xaaliyaaniidha kan waan san hojjete arra tarii bakka tokko haara'omsuu yoo danda'an malee piroojeektiin guddichi dalloomannaatti dhaabbatee misoomni jallisii addaa akka Itoophiyaatti waan adda ta'e isin himtan isa kamiidha ustaaza warri achi jirtan viidiyoo isaanaa erguun irraanfatinaa irra deebi'een hojjedha ammas lammaffaa ani faarsee bulaa miti jechaa kan isin faarsaa jirtanii Dr. Abiyyi waan addaa hojjete nuun jettanii waa'een isin kaastan garuu ispaaltiidha jarana waggootaan 8 darban kana Itoophiyaan ispaaltii galfachuu silaa hin dandeettu turte Abiyyiitu midhaasee kan isin nuun jettan jarana bar Itoophiyaan biyya jaaramteef dandeettee dhaabbattu Itoophiyaan bar biyya guddittii Afrikaa keessaa yoo Itoophiyaa Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaarra kan jirtu biyyi teena guddittiin Itoophiyaa akkasuma lammiilee hedduu kan qabdu biyya guddittii ijaaramtee ofii isiitiif of dandeettee yoo mootummaan tokko diiguuf irratti hin hojjetin ofii isiitiif dhaabbattee baraabaraan ispaaltii fi manneen barnootaa hospitaalota garaagaraa kan ijaarrattuudha biyyi teena Itoophiyaan biyya machooftee teettuu miti bar biyya erga jedhamte biyya socho'aa jirtu guddinaaf eenyuyyuu kan tattaafatee hojjechaa jiruudha ispaaltii aanaa tokkorraa aanaa tokko geessu galche jechuudhaan waan addaa ta'ee Itoophiyaa keessaa baalee kan argatte jettanii isin nu himtan kana ustaaza tokkoffaa misooma wanni jedhame paartii bilisiginnaatirraa wanti ka'e wanni misooma jedhamu biyya teenna waa lamaan gabbuusa qabadhaan adeemanii kan tokkoffaa maal seetan
misooma geggeessuudhaaf biyya keenya keessatti mallaqaatu alarraa liqeeffatama. Biyyi teenya hin qabdu rakkoo hamaa keessa jirti namni kamuu ni beeka. Mallaqni alarraa liqeeffatamu sun ammoo cheenchii biyya keenya sharafa biyya keenya sadarkaa meeqan gadi cabsuudhaan dhukkee ergarraa kaasee booda gara biyyaatti seena. Inni kun bu'aa moo cabeen namee dubbadhaa isin. Sababa misoomaa kanaanii liqaan biyyoota addunyaarraa nurra kaawwame arra waggaa 10tti Itoophiyaan otoo seeran gatteettee hojjattee jijjiiramteeyyuu waggaa 10tti kan nuti ofirraa baasuu hin dandeenye. Tokko jedha. Kun cabamoo cabaa miti. Tokko jedha. Amma Itoophiyaa himachuun keenya kan nu saalfachiise bara. Mallaqa bushaahaa Afrikaa keessaa akka addunyaattuu sadarkaa 26ffaarra geette Itoophiyaan mallaqa bushaahaa qabaachuudhaan amman tana dhiyootti buddeena tokko nyaachuudhaaf kan nuti mallaqa Itoophiyaa dooniyaa tokko baadhannee hospitaala wannaa deemuudhaaf teena nuti. Hagas tokko sadarkaa mallaqni keenya sadarkaa dhabe. Gaafa paartiin bilisiginnaa gara aangootti dhufu mallaqi keenya doolaara ture. Doolaarri tokko birri 26 qofa kan ceenchu arra birri 200 ceenchaa jira. Sadarkaan kana kan hunda kana kan nu godhe paartii bilisiginaati jechuudha. Sababa bara isaanii kana keessa jijjiirama jettee kanatti odeessitu jechuudha. Lammaffaa misoomni Itoophiyaa waasa lamaan isin nu gabbuusa kaniin jedhe kan paartiin bilisiginnaa nuuf fiddu jechuu kiyya. Waa'ee misooma koriidarii haa kaasnu. Misoomni koriidarii mataan isaa nu cabse moo ni jijjiire. Toppikiin gaafiin guddaan bakka kana ka'u. Dhugaa dubbanna taanaan misoomni paartii bilisiginnaatirraa dhufu hundi isaatu miidhaan inni nu godhutu irra guddaadha. Faayidaa inni nu buusurra. Fakkeenyaaf gaafa misoomni koriidarii gaggeeffamu lammiilee kuma meeqaatamaan buqqisa. Baalee fa'aa keessattuu warri baalee yaa rabbii kiyyaa waan abiyyiin nu godhee jettanii gurra qabatanii isin dadhabanii dhugaadha takkaa ispaaltiin arginee sanaaf ispaaltima sana baantan malee wanni haaraa akka hin jirre dhugaa qabatamaatiin isinitti hima. Misoomni koriidarii yommuu gaggeeffamu miskiina beenyaa malee lammii biyya isaatirraa buqqisuudhaan kun maal godha? Lammiilee saayikoolojii isaanii cabsa. Biyyi kun biyya tiyyaa miti akka inni jedhu godhuudhaan lammiilee silaa irratti hojjetamee biyyi kun biyya kan keetii hojjedhu jijjiiri jedhamee silaa barsiifamu waggaa 50 dhaloonni kun dhaloota itti aanu malee dhaloonni kun biyya kanarraa akka abdii muratu godhuudhaan miidhaa isa guddaa misoomni nurraan gahuudha. Keessattuu misoomni koriidarii kan nurraan gahee dabarsee fi misoomummaa karaa bilisiginnaatiin maqaa bilisiginnaatiin dhufe kun kan inni nurraan gahu tokkoffaa isa kana jechuudha. Kan lammaffaa lammii beenyaa malee waan buqqisuuf lammiilee silaa jiraatee of jireessee biyya ofiitiifillee tattaaffatee hojjetu waan inni abdate irraa diiguudhaan lammiileen daa'imman ofii barsiifatee bakka tokkoon akka hin gahanne godhuudhaan miskiina godhee lafatti hambise. Kanaan dura waan tokkoon isin yaadachiisa. Misoomni koriidarii waan gaarii hojjennee addunyaatti ittiin badhaafamna jettee bilisiginnaan armaa kaate addunyaan maal jettee hin beektu. Misoomni koriidarii waan gaarii miti. Sababni isaa beenyaa malee lammiilee nama 10,000 ol biyya isaatirraa buqqisee harka qal'ummaatti hambise waan ta'eef lammiileedhaa fi bu'aan ati buuste hin jirtu miidhaa itti fidde jechuudhaan misooma koriidarii harka isaaniitti isaan kuffiste jechuudha addunyaan. Dhugaa dubbanna taanaan misoomni koriidarii magaalota baay'inaan 40 caalle keessatti kan inni gaggeeffame keessaa tokko Baalee Roobeedha. Kana keessatti lammiilee teenna nama 100,000 ol kan addunyaan 10,000 himtuu miti. Lammiilee teenna 100,000 ol akka isaan kaan biyyarraa baqatee wannaa ta'u Baalee Roobee keessa nama maraatee jira yoo barbaade isiniin hima. Baalee Roobee keessa nama qabeenya isaa waan inni qabu kan inni laffa'ee biyya namaatii fi deerra ijaaranii bakka sanii mana isaa irraa buqqisanii jennaan sammuu tana darbee maraatee jira. Biyya tana keessatti namoota sababa misooma koriidariitii fi manni isaanii irraa diigamee baqatee as keessa jiraatu meeqa beekan? Yoo isin barbaadan isiniif fida nama guddaa manni isaa irraa diigame yoo isin barbaadan jechuudha. Sadarkaa kanatti misoomni koriidarii lammiilee keenya hubuu malee bu'aan inni buuseef hin jiru. Inumaatu osoo misoomni koriidarii otoo har'a of dandeenye misooma koriidarii Itoophiyaan nama hin barbaachiftu ofiin magaalaa ofii bareechifatti akka addaatti. Garuu yeroo malee ajandaaf jecha ummata keenyatti gaffidanii waan ummata keenyaaf miidhaniif jecha jechuudha. Misoomni koriidarii yeroo malee lammiilee keenya buqqisee yeroo malee biyya teenya duubatti deebisuudhaan yoo diqqaate waggaa 50 kan biyya teenya duubatti deebisuudhaan misoomni koriidarii dhugaa dubbanna taanaan wanti addaa abiyyiin hojjete jarana bar mataa qabatanii waan addaa abiyyiin hojjete mee jarana rabbi sodaadha. Mi rabbii kee sodaadhu ustaaza kiyya waan tokko naa lakkaahii lafa naa kaahii akka abiyyiin waan addaa hojjetee inni fidee biyya teenyaan ittiin milkeesse waa'ee misooma koriidarii natti himin. Misoomni koriidarii akka lammiilee miidhesii himee jira. Tokkoffaa lammiilee qabeenya isaa irraa saame kan lammaffaa dachii isaatirraa buqqise beenyaan malee lammiilee teenya duubatti deebise dabalataanii dhaloonni biyya tanaan akka biyya tiyya hin jenne godhuudhaan lammiilee kana miidhaa hamaa irraan gahe dhugaa dubbanna taanaan jechuudha. Waan kanarraa gadafe mee misoomuma addaa abiyyiin milkeessee keessattuu Oromiyaa keessaa keessattuu Itoophiyaa keessaa waan addaa baaleedhaaf godhame natti himi. Isa lammiilee dirqamaan biyyarraa buqqisantu isa lammiilee dirqamaan godaansisantu isa lammiilee otoo hin jaallatiin bakka barbaadanitti isaan buqqisanitu santu
waan addaati wanni abiyyiin hojjete waan addaati jettee naa himtu sani ustaaza mee rabbi kee sodaadhu ati faarsee bulaa miti yaada dhuunfaa keetii kennatte anis yaada dhuunfaa kiyyaa kanaan si gaafadha deebisi waan addaa lakkaa'ee fidime waan addaa lakkaa'ee fidi pirojektii tokko kan birrii miliyoona tokkoon hojjetamu kan birrii miliyoona tokko tuqaa afurii miliyoona tokko tuqaa shaniin hojjetamu miti kan hin barbaade sana biyyi fi siitiif hojjetatti biyyi tun biyyi tun looni miti biyya jaaramtee jirtu takka ni sochootii waggaa waggatti baajata isii kuufattee waan ofiitti inni hojjetatti waan abiyyiin addatti hojjetuu miti otoo bulchiinsa qabaachuu baatteeyyuu nagaa isaanii namni eegu jiraannan Itoophiyaan ofiisiitiif sochootii kan namni akka loonii mataa qabee olii gad oofuu miti waan Itoophiyaan silaa ittiin sochootu tirannaa adeemsa waa'ee karaa kana dhiifama waan tokkoon irraa isinii irraanfadhe karaa tokkotu jira Shaashamannee irraa ka'uudhaan magaalaa Daabbaa keessan Harannaa Bulluu keessan Bidiree keessanii madda walaabuutiin nageellee Booranaatti fullaa jedhamee yeroo wayyaanee sana waggaa 2 keessatti xumuramuudhaaf waliigaltee irra ga'ame waggaa 2 qofa keessatti yeroo sanatti lammiileen karaa kanarra jiraatan keessatti hojjettoonni mootummaa aanaa Harannaa Bulluu keessa jiraatan Dalloomannaa keessa jiraatan Adaabbaa keessa jiraatan hanga kuundoo Shaashamanneetti mindaa isaanii otoon argatin waan ji'aan isaan argatanirraa achi kennatanii karaa tunuu bahaaf nuti misoomneedhaaf amman tana wanneen sun yoo xiqqaatee waggaa 10 deemaa jira misoomni sun erga abiyyiin dhufee gufatee achitti hafee jechuudha. Kan silaa sochoofataa jiru akka abiyyiin akka paartiin bilisiginnaa aangootti dhufeen wanti sun gufatee har'ayyuu wanti hojjetamee jiru karaa san ummanni sun abdii qofatti hafee jechuudha mallaqa isaa itti dhabee nafneef saamamee jireenya isaa guutuu akkasitti hafee wanna ta'ee jechuudha. Wanti addaa dhugaa dubbanna taanaan Itoophiyaan erga paartiin bilisiginnaa aangootti dhufee ni badhaate yoo jenne soba dhugaarraa fagaate ni mancaate malee waan isiin silaa bakkaan ga'attu waa meeqa harka qabee abiyyi dhugaa dubbanna taanaan waan isiin silaa bakka guddaadhaan ga'attu meeqa harka qabee abiyyi. So wanti addaa abiyyiin hojjete jettee ati fiddu yoo jiraate wallahi arraba kana shahaadan eegganna wanti addaa ati fiduu dandeettu hin jiru waan silaa Itoophiyaan tirattee waggaa 2 waggaa 3 keessatti hojjetattu inni bakka sana dhaqee akka waan gaarii sana ofii isaati hojjete ittiin of jajuurraa waan gadafe wanti takkan jirtu naamani. Assalaamu alaykum warahmatullah.